Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad haala yeroo laalchisuun ergaa dabarsaniiru. Dogoggorri kaleessaa cabinsa raawwamuu isaa hubannee qaama furmaataa waaraa fiduu fi cinaa ta'uu fi haa qophoofnu jedhani. Yaadaa fi humna haaraa qabannee gara fuulduraatti tarkaanfachuun abdiin haa kaanu jijjiirama fooyya'aa fi boruu fooyya'aa ta'eef haa carraaqnu jedhaniiru. Akka biyyaa fi uummataatti kan nu baasu daandii kanaa jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy. Dogoggora kaleessaa yoo qulqulleessine iddoo isaatti sanyii gaarii yoo facaasne shakkii tokko malee faajjiin keenya firii gaarii buusa ijoollee keenyaafis galaa gaarii ta'a jedhan ergaa isaaniini. Yeroo wanti tokko uumamee fi itti beekamu gargar ta'uu akka danda'u daa'imni garaatti ergaa fi baatiiwwan booda ulfa ta'ee mul'ate dhalachuuf immoo yeroo dabalataa kanan fudhatu ta'uu ibsa. Daa'imni dhalatee guddate saansaakii fi amala isaa guutummaatti kanan beekamu immoo waggaa booda yoo ta'u icciitiin jireenyaa inni guddinaas ulfa kaleessaa hin mul'annee fi daa'imummaa keessaa har'a ga'eessi nama dhokatee jiraachuu fi guddatudha jedhani. Eenyummaa kaleessaa fi bu'aa isaa tarkaanfii har'aa fi sirreeffamtoota bocuu fi qajeelfamuu danda'an ammoo dhugaa abdii qabeessa ta'us himaniiru. Midhaanii fi haramaan ooyiruu qonnaa keessa kan jiraatan yeroo biqilanii guddatanii fi itti ifa ba'an gargaara. Mukni sanyii isaa keessa kan jiraatu akka biyyee qilleensa ifa kunuunsa argatu adeemsa yeroo keessa guutummaan eenyummaan isaa ifa ba'a. Akkuma sanyii yaadni hawaasaa keessatti facaafamu guddatee ifa ba'ee namoota keessatti qabatamaa ta'ee mul'achuu fi yeroo bal'aa kan fudhatudha. Kanaafis wanti mul'anne akka waan hin jiraanneetti fudhatamu. Kana malees dandeettiin hubannoo keenya yeroo wantichi ifa ba'utti dogoggora ta'a. Keessumaa jijjiirama sirnummaa bu'aa gaariis ta'ee yeroo gabaabaa keessatti kan hin mul'annee fi kan hin galmoofne ta'uus kaasaniiru. Yaadni ka'umsaa jijjiiramaa amaloota namoota keessatti bu'uureffamee muuxannoo fi sirna ta'ee aadaa ibsamuu fi eenyummaa hawaasaa haga ta'anitti baroota kan lakkoofsisudha. Jijjiiramicha kufaatii hordofsiisuus ta'ee bu'aaleen isaanii kan beekamu walharkaa fuudhinsa dhalootaa keessatti akka ta'ee fi dhimmicha ammoo yaada nama dhuunfaarraa ka'ee imaammata tarsimoo fi karoora ta'ee yeroo hojiirra oolu suutaan bu'uureffamaa akkaataan jireenyaa fi barsiifataa fi amala ta'ee akka weerara namoota muraasaan eegalame hedduu dhuunfataa jedhan ministeerri muummee. Jijjiirama kana ka'umsa isaa kanneen hin hubanne jalqabbii fi guddina jiru sirnaan kanneen hin hubanne jijjiirama uumameen akka tasaa fi naasuu hawaasaa akka hordofsiisu ta'us ibsaniiru. Bu'aan qormaata biyyoolessaa dhiyeenya gadi lakkifame kanaaf agarsiistuu guddaadha jedhu. Tooftaan hanna qormaata hambisuu fi hojiirra oolfaman dhibbeentaan 50 wal fidanii muraasa ta'uu fi barattoonni manneen barnootaa tokko tokkos guutummaatti darbuu dhabuun hawaasa keessattis naasuu miiraa jedhan ministeerri muummee. Cabinsi sirna barnootaa har'aan bu'aa daandii jajallata waggoottan kurnan darban keessa darbame ta'uu yaadachiisuun dhugaan beekamuu qabus rakkicha halkan tokkotti akkuma hin uumamne furmaanni isaas guyyaa tokkotti dhufuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Har'a ililii isaarra darbee firii arganne tokko damee barnootaa guutummaatti sirreessuu fi yeroo dheeraa fi gatii olaanaa kan gaafatudha jedhu. Cabinsi kunis rakkoon damee tokko qofa irratti mul'atu jedhamee hubatamuun dogoggora akka ta'e kaasuun akkuma damee barnootaa irratti dadhabbii mul'atu caba yeroo dheeraa damee siyaasaa diinagdee hawaasummaa sirna haqaa fi nageenya irratti kan mul'atu ta'uu himanii jiru. Kufaatiiwwan kanneen akkuma sirna barnootaa kanaan dura dhaabbatu akka hin argamnetti dhokatanii turuu fi ka'umsa rakkoowwan dachaa ta'uun carraa bal'aa qabaachuus kaasaniiru ministeerri muummeen. Kaleessa akkuma biyyaatti haramaawwan siyaasaa fi hawaasummaa buqqifamanii hin gatamne wanta jiran fakkaatanii hiddi isaanii dhokatanii turuun amma haala mijataa eeggatanii adeemsa siyaasaa lafa qabsiisuuf hojjechuun muuxannoowwan gaggaarii wayita wal simsiisan mul'atu jedhani. Waggoottan kunnan hedduu darban ukkaamsaa fi humna rakkichaa haguugan wanta hin jirre fakkaatanis seensa qoqqooddii ta'anii fi sanyummaa fi xeebaan dhaallee turre jedhan ministeerri muummee. Har'a bilisummaan gaariin wayita jirutti qaamni rakkichaa ka'ee wayita mul'atu argaa jirra jedhu. Dhaabbileen sirna haqaa fi nageenya dhaabbata guutuu ta'anii beekamtii fi caasaa sirrii osoo hin qabaatin sodaachisaa fi hirrummaan akka saree rifeensa hedduu hirree jabaa waan qabanitti fakkaate jiraachaa turaniiru jedhu. Bilisummaa fi diimokiraasiin wayita qoraman garuu cabisiisaa ifa beeraa himaniiru. Guddinni dinagdee malaamaltummaa fi dhiibbaa idaatiin daakamee ture lakkoofsa akeektuu to'annoo karoorri harkaa rukutamanii fi akka ture kan liqeeffatan deebisaa wayita jedhaman jireenya uummataa fooyyessuu fi carraa hojii wayita uuman dadhabuun cabinsa jiru ifa beeraa jedhu. Rakkicha beekneera jechuun qormaata jiru har'a xumurra jechuu miti. Dinagdee fi sirni siyaasa keenyaa hojii wal fakkaatu kan eeggatudha. Sababa gaaffii bilisummaa fi diimokiraasiin akka raafaman sadarkaa ga'umsa dhaabbilee hawaasummaa fi siyaasaa eessa akka ta'an mul'ataa jira. Carraa hojii uumuu fi ga'umsa liqii deebisuu dadhabnaan sirna dinagdee jiru mul'iseera. Rakkoo jiru har'a hubannus rakkicha har'a akka hin uumamnee fi maddoonni furmaata isaa nuyi dhaloota har'aa otoo amannu itti gaafatamummaan ni hojjenna. Gatii camisa jiruu fi gadi fageenya rakkoo keenyaa sirriitti hubachuun
tarkaanfiiwwan fooyya'insa hojiirra oolchaa jirra. Haa ta'u malee bu'uura dhimmichaa haaluu fi yaaluun yookaan immoo sababoota hin amansiisne kaa'anii darbuun rakkoo furmaata waaraa hin fidu jedhu ministeerri muummee Dr. Abiin. Wayita rakkoo mudatan quba itti qabuu fi qaawwan hulluuqanii ba'uun furmaata sodaatotaa fi gowwaa yoo ta'u, daandiin abshaalotaa fi goototaa immoo rakkoo mudatan dura dhaabbachuun ogummaan irra aanuun carraaquudha jedhani. Dogoggorri kaleessaa cabinsa haaraa hubannee qaama furmaata waaraa fidu cinaa ta'uuf haa qophoofnu jedhanii jiru. Yaadaa fi humni haaraa qabanne gara fuulduraatti tarkaanfachuu fi abdiin haa kaanu jijjiirama fooyya'aa fi boruu fooyya'aa ta'ee fi haa carraaqnu akka biyyaa fi uummataatti kan nu baasu daandii kanaa jedhan ministeerri muummee Dr. Abiin. Dogoggora kaleessaa yoo qulqulleessine iddoo isaatti sanyii gaarii yoo facaasne shakkii tokko malee ifaajjiin keenya firii gaarii buusaa ijoollee keenyaafis galaa gaarii ta'a jedhan ergaa isaaniitiin.